Mootummaa namoota biitanaaf waba'an dargaggoota abbootii gadaa qaamolee hawaasa Oromoo bal'inaan qabannee dhiyaachaa turre. Ardhalli akkumsun irraa qootee paartii biyyoolessa Oromiyaa yookaan hayyuu duree paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu waliin jira. Jeneraal Kamaal turtii yeroo dheeraatiin booda wal beellamnee milkoomnee ardha wal argine. Baga dhufti. Baga nu edda. Ulfaat tanumaan itti xeeyyanna. Dhiyoo tana miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan. Jeneraal Kamaal Galchuu miidiyaa irratti mul'atu hin dhiibamee jedhanii namoonni lola turanii allee yoo sumsi qunnamee walaasomne tolnaan jettee qophii tanaaf walti dhumu. Wanni sooshaal miidiyaa gubbaa deema sunini sheerin goota yaadi namoota mootilleen akkasuma amanta dhiibame itti yaadda. Miidiyaa irraa miidiyaan oomishnni duwwaa osoo hin taane miidiyaan hundumtuu akka dhaabbatee fi qaama dhaabbateef qabaa jedhee nama amanu waan nama siyaasaati. Miidiyaanis maal akka gargaaru maaliif akka hojjetamu sun beeka waan ta'eef. Achirraa hafe manni gaafa gabaabsine jechuudha gaafa tana beellamte sana akkaataa za'aadhaan absi ol jala nu dabarse. Ati za'a booda jechuu keeti immoo za'a duratti hubadheeti adaamaadhaa ka'ee dhufe milkoofnantu suni san booda immoo hajaa biraattu na mudate sittuu himee deemee jechuudha. Turtiin gaafsanii sani. Achirraa hafe dhimma miidiyaa irratti haasofnoo ta'e bal'aadha waan ta'eef isa keessa seenuun fedhu waa'ee beellamaa san qofa jechuu barbaada. Wanni koomiin sooshaal miidiyaa gubbaa deemtu suni ittamanta namootni Jeneraal Kamaal dhiiban jedhan sun OMN ta'uu danda'a miidiyaaleen beekee jiran kabiraalee ta'uu danda'a miidiyaan Oromoo. Dhugaan jiru maali miidiyaa kanarratti nama influensii qabu jira akka namni hundumtuu beeku. Miidiyaan kun bifa saniin influensii ta'uu akka danda'u namni shakkii qabu hin jiru. Garuu taargeetii godhee Kamaaliin akka yaada isaa uummataan hin gaanne godhe moo hin goone ragaa feesisa. Garuu immoo yeroo hedduu irratti dhiyaachuu dhabuun kenna. Namni biraa yookiin jarmoonni biraa yeroo baay'ee miidiyaa kanarra mul'achuun isaa san durallee keessattuu sochiilee jarmoonni kunniin godhan keessatti bal'inaan ka'eennu akka mul'ataa ture hundumtuu hin beekna. Tokko tokko darbee kan jarma kennaallee darbat ture yaadadhaa jechuudha. Namni kan hundi ol bira qabee keessattuu immoo yeroo ammaa haala jiru irratti namoota irraa waa dhaga'uu barbaadu qaba uummanni. Isarraa nu dhabuudhaan uummanni karaa kanatti yaada ofii deebisee akkasii miira akkasii qabaachuu danda'a. Kan akkasitti hubadhaa jechuudha. Achirraa gamaa gama miidiyaatti yoo deebine gara biraatti deemna. Ayyee gara biraatti adoo deemne talanaatti tola. Sa'aatii qabnuuf sa'aatii qabaan fuula kanatti hin deebine. Miidiyaa sooshaal miidiyaa akkaawunti qabda Jeneraal Kamaal Galchuu. Qabe. Sooshaal miidiyaa kan keessuniini dhiyoo tana baay'inaa barreessa turan. OMN dabalatee miidiyaa qeeqa waan turteef jechuu keessa. Suma barreesse waan sun. Ana barreesse. Ayya. Kiyya midheessu. OMN na dhiibeettee adda. Ana OMN irratti hin barreessine. Ayya. Barruu kiyya namni akka malee hubate. Dubbisuu dandeenya irra deebinee amma yoo barbaachisu uummata anka qeeqee uummata OMN komate. Miidiyaan maal akka ta'e akeekni miidiyaan dhaabbateef maal akka ta'e abbootiin miidiyaa eenyu akka ta'e wallaalarraa isan godhan komatan OMN jechuudha. Namni OMN yaada kiyya naan guunne jedhu namni akkaan fedhetti OMN na keessummeessa an jiru jedhu yoo jiraate OMN irra dadhaboo osoo hin taane akkaataa sagaleen isaa ittiin dhagahamu akkaataa ofiitti addunyatti mul'isuu danda'u barbaadachuu qaba malee OMN hin komachuu qabuu jedhee barreessan. Maaliif OMNs dabalatee miidiyaaleen hundumtu qaama looganiif yaada looganiif qabu yoo uumamanu kan wallaalu raayii OMN hin qeexanii jedhee barreessa. Warra OMN hin qeeqe jechuudha. Ulfaadhi galatoo. Kaani jijjiirame kun akkuma dhufeeni muummicha ministeeraatiif Warqinee Gabayyoon fakkaata. Ugaandaas dubbisanii fudhattee biyya galti. Achi dhaaba OPDO jedhamu dabalamtee dhaabii sun ofirraa si baasee ari. Qondaalota warra keessa nama wayii dubbise Jeneraal Kamaal Galchuu hojiirra dadhabaa leeziinaan jedhan. Qondaal mootummaa irra dhagaye maqaa isaa baasuu hin qabu. Hojii dadhabdee si ari ammoo balleessateetiin ari'amti. Duraan dursitee odoo nama san dubbiste himtee gaarii ture. Maaliif ifatti haasa'uu barbaachisa. Waan akkasii dubbee kennatu nuti nama akkasiiti moo miti namni jedhu sun nama akka Kamaaliiti moo nama akka miti madaaluu namni hin danda'a waan ta'eef miidiyaa irratti kaasaa adda waan ta'eef jecha gadi bu'aa hagasiisan namni kaase sun eenyu akka ta'e jecha isaatirraa iyyuu madaaluu dandeetta. Sadarkaa nama sanii jechi isaatu hin dubbata akka ati jette kana jedhe yoo ta'e. Hagaan achitti beeku yeroo achi ture tokkoffaa wanti sirraa qaba ani ODP'tti hin galle yeroo baay'ee himee jiraachudha. ODP'n akka itti galu feeti ani immoo ODP'tti hin galle. Hojjiteennee paartii kiyyas paartii isaanis
wal dandeenye jechuudha. Hojii uummata tajaajiluudha. Rakkoo dhufe kana keessaa waliin bahuudha. Akka wal gargaaru goluu walbummaan jarmoo lamaanii eegamee ka jedhuun biyya alaatitti abiyyis dhufe warqineenis dhufe wajjin haasofne asii gallees jilli keenyas dhufe isaanii wajji haasa'e sanbooda erga biyya gallee nu ganan wanta achi walii haasofne akka jarmaatii fi akka mootummaatitti waliin haasofne waa walii haasofne san biyya seennee walii galtee goonaa jedhanii yeroon kun hamaadha kanaaf jecha biyya namaatti yeroon fudhannu walaa amannu jenne galle jechuudha biyya gaafa gallu warqineen nutti erganii koree jiraawwachiistuu kenna qabadhe yeroo baay'ee miidiyaa jedhee jira waajjira warqineen san hajaalaatti gaafatamaa hajaalaatti achi dhaqnee kana booda piraayim ministeeriinis isin dubbisu mootummaanis isin dubbisu dhaabnis isin dubbisu ani hunda isaanii bakka bu'ee jira wanti wajjin walii gallus mallatteessinus hin jiru wabiin keessan uummata keessanii nu kana booda eega biyya keessan geettanii nagaan qabsoon dhimma keessan galatoomnus ka barbaannu kana ka qabsoofnuufis dura qabsoon biyyaa baateef biyya alaa turre eega uummata keenya deebinee walii isaan barbaannu garuumoo gantummaadha walii galtee san sirnaan lafa keenne maalirra walii gallee maalirra wal dinne uummanni keenya beekuu irra ture kanan goonattanii nu amansiistanii isin amannee dhufne kana nu gantanii kana booda isin barbaannu qabnu jennee addaan deemne maal barbaaddu nurraa haala kana keessa akka dabarru akka hojii kan nu gargaartu barbaanna gaafii keessa akka mootummaatti qabnani hojiitti kaaf nageenyaa tirti akka nu gargaartu barbaannaadha akka isin gargaara maaliif dhimmi nagaa dhimma hunda keeddaati dhimma nama tokko dhiistuu miti walabummaan jarmaa lamaaniitu eegame akka mootummaatitti qofa walii wajjannatti walii gallee sun hin cabee jaarmaa kan bakka buutee war seente hojii uummata hojjechuu seente yeroo sun ammoo bal'inaan akkuma jeneraal Kamaal Galchuu itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchiinsaa nageenya Oromiyaa ta'ee muudam jedhaniini olol social media gubbaa deem arge social media nuufi olol ta'uu danda'a dhugaa ta'uu danda'a chillee waan hedduutu irra barreeffama sun keessa ka jedhama turu keessa jeneraal Kamaal Galchuu opidiyoo wanni siin garangoo fiddoo fidda baltee fi abaa'u daawud ibsaa cabsuu fi jedhan waan akkasii yaadde seente na'u isaa yaaduu malu ani beeku gama kiyyaan garuu akkasii miti odoo barbaade hireen ana harka turte inumaa jalqabarraa ka isaan kadhachaa ture ana walli bu'iinsi kun akkan taane waa lama godha dogoggora lama sirreessaa jechaan ture tokkoffaa dhaabni kamuu karaa nagaatiin qabsoo nagaatiin gala eega jedhe karaa nagaatiin galuudha qaba hiree inni karaa biraa akka deemu isaaf tottolu uumaa akka jiru isinii mootummaa qeeqaa ture yosan tokkoffaa adda bilisummaa Oromoodhaa alarraa galaa osoo jiru humnoonni faca'anii karaa biraatiin bosonatti galaa jiran argaa turan odoo kana argan callisanii ilaalan eltii biratti ibsee jira waan kana lammaffaa callisuu qofaa miti dachii gadi dhiisanii caasaa isaanii ka poolisaa ka milishaa ka bilchiisaa gadi dhiisaa fi biraa deeman caasaa kan hundi hordofanii isaan caasaan mootummaa eega diigame humna gaa eega diigame bulchiisa eega diigame kan jiraate mootummaan kufaa jiraachuu sitti hima maaliif akkasii warri waan lamatu ture tokko karaa isaaniitiin ilaalcha dogoggoraa maali adda bilisummaa Oromoodhaa waggaa dheeraa uummata keessatti uummata Oromootiif qabsoo godhaa ture namuun haalu kana nutillee karaa saniin qabsootti makamnee qabsoo gaggeessaa ture uummanni Oromoo immoo akka bilisa baasaa ofiitti ilaala jarmaa kana opidoon immoo waggaa dheeraa jarmaa kana akkamii akka ilaaltamu hundi kennan beekna nuu akkanatti isaaniif hojjete isaanii wajji rakkate TPLF keessa taa'ee qabsoo godhaa ture dhiisanii adda bilisummaa Oromoo homaa isaaniin godhin uummanni Oromoodhaa hawwa kanaaf abaa'oon eenyu akka ta'e akka argan uummata kana adabuu qabaa qorqalbii jedhu qaban sanbooda gaarummaa opidoodha yookiin ODPdha uummanni beekaa jechuudha kana akkanatti ibsee jedhan kana durallee angawaa guddaa mataa dhaaba kanaattu kana naan jedhan maaliif kana gootan jennaan uummanni kun eenyu maal akka ta'e beekuu qaba dura tokko dogoggora kana akka sirreessan yeroo san an barruudhaanis itti himee jira fikiya angawaa ammasiin jedhu top ODPdha namni kun maqaa isaa yaamuu dandeenya hin barbaadu amma yoo ati duratti odoo naa himte si himaa ture amma hin barbaadu of beeka abbaan eessatti maal barruu maaliin akka itti barreesse hin beekaa jechuudha lammaffaa dogoggorri biraa kan adda bilisummaa Oromoo raawwate rakkoon nagaa ka uumame karaa nagaatiin uummata Oromoodha mootummaa jijjiiruu danda'e odoo argu qabsoo nagaatii fidhannoo akka seentu ati yoo uummanni qabsoo nagaatirraa abdii kutate qofa hin danda'amu karaa nagaatiin qabsoo gochuun karaa hidhannootiin malee karaa humnaatiin malee jedhee yoo uummanni amanee fi mootummaan gocha san uummata qopheessu yoo hojjete uummanni ofiinuu garas deema hogganni jarmaa guddina yaada uummataa hordofetti uummata hogganuu qaba callistee miila tokko bosona keessa kaattee miila tokko karaa nagaa keessa kaattee odoo uummanni ati qabsoofsuuf hoggantu kun hin qophaa'in
ofii keetii rukutamta. Dogoggora kun jechuudha. Kana bilisummaa Oromootu hojjete jechuudha. Isaantu hojjete. Ayya. Amma illee rakkoon karaa nagaatiin agarru kun hundumtu wali bu'iinsa ilaalcha dogoggora gara lamaan irraa dhufeeti. Jeneraal Kamaal waan jira dhugaa adda baafachuu maali? Addi bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hoogganamu abaawoon jechuu qaama xayyaa ofirraa adda baasee waraanni sun kiyyaa miti jedhe. Waraanni sun ammaan tan maqaa dhibiin of yaamuu jira. Fakkeenyaaf Liibaan naannoo Nageellee Booranaatti Cibra Soddon Booroodhe maqaa dhibiiyyuu qabayyuu. Waraanni sun waliin hin jiru jedhee dedeebi'uu waakkaatu warri isaanii. Toleeraa dhaba dabalatee harma gaafadhee na waakkate jira. Waliin jiran jettee addaatiin. Gaafa ibsa kana baasaniiti miseensa isaanii dhaaba isaanii hogganoota isaaniiti. Isaantu ijaare. Isaantu miseensa adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo jedhee ijaaraa ture. Haga gaafa waraana mootummaatiin dhaamanii jaarsummaan gidduu deemee isaan ibsa kana baasuu dirqamanitti loojistikiidhaan hoggansaan waa hundaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an waraana hoogganaa turan. Hojjetaa turan. Anmoo yeroo dheeraa beeka. Tarsiimoon akkasii kun adda bilisummaa Oromoo keessa akka ture. Yeroo haasawa nagaa mootummaa hojii yaadamu yaanni lamaan kun akka ka'uun beekamu ofii keessa ture waan ta'eef. Ati midhaa addaati gaafa sangoo gubbaa turte almost naannoo agam bulchiti. Ji'a 4-5 akkas ture. Ji'a 4 guddoon tur. Agas sirreessuuf wanni atti haalti maalti jedhe. Caasa nageenya kabar dura baqa. Gaafii amma siin jedhe kanarraa ka'anii jalqabu marii dhimma adda bilisummaa Oromoo ilaallatuuf nagaa ilaallatu nama ogeessannoo jinaasaaf ibseera kana yeroo baay'een jechuudha. Ana dhiisaniit nama na jalaa fuudhanii mari'achiisu. Gaafatamaa biiroo osoo jiru namoota na jalaatiin fuudha. Kana yeroo hedduu haasa'ee jira nama deddeebi'uu baay'ee na jibbisiisa. Waltajjii Prime Minister hogganu irratti dhimma bobbaa lola adda bilisummaa Oromoo irratti waraana irratti geggeessuuf qophaa'an tokkollee naan mari'anne jechuudha. Tokkollee. Maaliif kana gootanii jedhee gaafannaan ati ji'a kana ji'a kibbaa fi kibba bahaa kanarratti nageenya jiru nu gargaari jedhan. Maaliif kana jettan jennaan adda bilisummaa Oromoodha mormii waan kaaseef. Namni lola qabnu fuutanii achi gootanii jedhanii waan mormii nu kaasaniif jedhani. Sababa na deebisan jechuudha. Sababa sana deebisan. Yoo kana ta'e gaafatamarraa si kaasuuf barbaachisa. Namni yeroo bakka san qabachuu barbaachisa. Eegas amanii achi kaan immoo hojii sikkennuu barbaachisa. Marii dhimma kanaaf godhamu bobbaa dhimma kanaaf godhamu hunda sirmaachisuu qabu jechuudha. Kana ergasii moggeessanii dhiisanii booda guyyaa takka siin jedhaa bar guyyaa takka. Kana dhiisanii maal godha propoogaandaadhaan akka adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'u miidiyaa natti ergu. Dhaqaa isaan gaafadhaa jecha deebisaa ture. Dhaqaa isaan mormoloo libban dhaqaa gaafadhaa hanquba sin qabu hin beekullee jecha natti ture jechuudha. Bareeddu achiin boodu jirra si kaasan. Yoo si kaasanii xalayoomsitti arganii durallee namni marachiisa kan jiru akkasuma fakkaata miidiyaa irratti. Qaamni ujirra daareektilee siyaarii sun beekuu qabu Oromoon eenyu. Mootummaa keessa jechuudha. Kan mallattees Lammaa Magarsaati. Ablamma gaafattee xalayaa kana akkamiin nariitettee waan dubbifti jettee eegisuun. Sirna mootummaa keessatti eega xalayaa itti kennanii guyyaa sanarraas gaggeessinee jedhanii ani miseensa paartii biraatti. Otoo miseensa isaanii ta'e mirga kiyyaaf gaafadha. Mirga maal isaanirraa barbaadaa isaan gaafadha. Maal wanti isaanirraa addaan bahuun natti hafu maali? Maal wanti isaan gaafadhuufa? Lamma Magarsaa eegi maqaa yaan burjujjeessu isaa wal qabatee an beekee deemuu jira qabeetti taate waliin akka tokkaayyoo hojjette jechuudha. Lamma Magarsaa ofiiyyuu dhiibamee aangoo muutuun qabu jedhanii waloolee adda addaan dedeema. Kaan ammoo walumaan hojjetaa jedha. Wanni ati beektu maal lammaan komii qabtu gisee waliin hojjette sun mootummaa biyya Ahmad irraa yookaan biyyi irraa akka dhuunfaan. Lamma jecha gabaabaadhaan kan isa beeku ammallee bilchiginnaa ta'uu isaati. Koree jira wachistuu bilchiginnaa ta'uu miidiyaadhaan namuu walga'iin irraa ture argee jira. Ministeera ittisaatiin namuu hin beeka kana. Ani miseensa PP miti jedhee Lammaa yeroo ibsan qabu. Namni biraa waan haasa'u hin dhageenye jechuu kiyyaa miti. Ana amanuu ka fedhu isa kanaa jechuudha. Lammaan bilchiginnaadha. Kanaaf haga inni ammeetiin jedhin keessaan bahin hangaa olaanaa mootummaa ta'e koree jira walchistu paartii kanaa ta'e Lammaan akkas rakkataa yeroo naan jetti ani feeke. Kanaaf kan si gaafadhe keessa baanaa waa'ee nageenya achi warri walaa wal labsee uummati jidduun miidhamuu jira. Gize hedduu jaarrolee uummata jaarsonni ajjeefame Hagujii tokko dabalatee loltooti mootummaa qaama hidhate bosona jiru yookaan woboo yoo wal arganiyyuu waltiin dhukaasanii wal bira argaa dabranii uummata dararuu jedhan. Warri lamaan wal quba qabetti shakkita. Hin shakku. Wal quba qabanii amantaa jedhuun qabu. Maaliifi waraanni achi jiru sun maaliif akka jiru hin beeka. Maaliif akka bosona jiru hin beeka. Waan ta'eef mootummaadhaan ta'e jedhanii wal bira darbuu ka jedhuun qaban. Gidduutti namuu kunis dhageettii argachuudhaaf waan akkasii maqaa mootummaatiinis maqaa ofiitiinis dalagaa dhageettii poolitikaatiif hin beekamaadha waan poolitikaa keessa jiru.
mootummaanis nagaa jiraa jedhee nageenyi hin jiru jedhee nageenyi jiraachuu dhabu akka piroojeektiitti itti gargaaramaa jira waan ta'eef odoo fixuu danda'u odoo xumuruu danda'u waan kana xumuruun fedhu mootummaanis. Daldalas keessa argamaan. Siyaasa. Nageenyi hin jiru yoo jedhame mootummaan karaa nagaatiin gaafilee uummanni gaafatu deebisuudhaaf lola biraatti itti dhufa gaafii biraatti itti dhufa. Ammayyuu waan keessa jiru tokko qaama dhabamuu dhimma nagaa biyya keessa duwwaa osoo hin taane kan jirreyyuu oomishanii nageenyi biyyattii boora'uuf deebaa siin jedha waan ta'eef waan tottolaa akkasii kana fala itti godhuun barbaadan. Gar paartii teessee dhufa atayyuu duree paartii biyyoolessa Oromiyaati. Paartiin tantee sentarii ka godhati ispeesifik eeriyaa jedhanii maqaa gandummaatiin sanirra kaasan. Paartiin teessan gandummaa qabdi? Hin qabdu. Ayya. Justify naa godhe. Akkamitti akka jedhan naa ibsi. Ayya. Akka itti jedhanii Jeneraal Kamal Galchuu sentar ta'e baay'inaan iddoon inni taktiif ta'e Arsiif Baalee jedhan. Kaanii garwalloo kanaa waa jedhan. Wallaggaa nam hin qabdu, Gujii nam hin qabu, Boorana nam hin qabu, Shaawaa keessaa jaarmiyaa jajjaba hin qabu, istiraakcharii kan kee baay'inaan warrootum sentarii kan lamaanii jedhanii sirra kaasan. Tan justification nan qabu tante deebii. Tiyya deebii. Tiyya deebii tokkoffaa nuti Shawaa lixaa keessa irra. Yoo zooniidhaan waamuu ta'ee jechuudha. Itti aantuun tiyya dhaloonni si'achi. Arsii miti jechuudha. Caasaa achi qabna nuti. Dhugaadhaa waajjira hin banne. Waajjira saba hin banneef qabna. Caasaa qabna. Miseensa keenya ka caasaa achi jiru boordiin filannoo hin beeka. Eessarraa 10,000 galchaa yeroo nuun jedhan. Eessarraa maal akka galchin madaalliin boordii filannoodhaa miseensoo gaafatu eeriyaadhaan illee gaafata naannolee keessaa gaafata nuti yoo xiqqaate zoonii Oromiyaa miti naannoo biyyattiin qabdu keessaa yoo xiqqaate 5 keessaa galchuu qabna hibeeku warri akkana jedhu hibeeku kana sagalee Oromiyaa miti naannolee keessaa iyyuu siin jedhaa bara amma wallo Oromoo waan ta'eef jiranii yaaduu barbaaduun bakka Oromoon hin jirre bakka Walloo hin jirre hunda keessaa miseensa qabnaa jechuudha garuu waajjira bakka itti bannu bakka itti humna argannu nuti waajjira qabannu akka dhaaba biraa bajata ofii kafalleetii miti ofii baasneetii miti miseensonni nuti ijaarru sun naannoo sanitti waajjira achi banamu ofii kafalatanii itti hojjechuu humnoo qabna jedhan waajjira banna bakka qophiin akkasii hin jirre garuu kan miseensi keenya jirutti caasamaan hojjenna malee waajjira hin bannu jechuudha namni amma kanaalu waajjirri jiraachuudha bakka akkasii jabinni jirutti waajjira bannatu Jimma jirra Ellubaabur jirra Beddellee jirra Shawaa lixaa jirra Shawaa bahaa guutuu keessa irrachuu dandeenya. Shawaa kaabaa keessa jirra yoo miseensa ta'e jechuudha ijaarsoo ta'e. Kanaaf Wallagga hin jiru dhugaadha. Ma jiraachuu dhabde? Hin dandeenye sababa nagaatiif. Nageenyi balaa ture hin dandeenye yeroo sanatti. Nageenyi Wallagga qofa haree fakkeenyaaf Gujiif Boorana malee nageenyi rakkisiisaa miti. Wallagga yaaltanii dadhabdammoo? Yaallee dadhabne. Yaallee dadhabne. Amma namni Oromiyaa lixaa irraa dhaaba keenya keessa hin jiru jechuudha miti dhaaba keenya keessa jira namni waajjira banuu dadhabne nuti. Nageenya san dhowqan. Nageenya nu dhorgan. Tokkollee nageenya nu dhorgan. Malee paartiin Jeneraal Kamal Galchuutiin durfamtu waan akkasii hin qabde jechuudha. Nuti tokkoffaan qabnu beeku warri kana nuun jedhu beekasi caalaa. Poolitikaadhaaf jedhu akkamitti wal cabsanaa akkamitti fudhatama wal dhorginaa. Jiraami isaanitti irra baay'ee haasa'uun barbaadu maaliif sababa maaliif akkas jedhu kan jedhu Oromoo gidduutti madaa baay'ee jira. Madaa san deebi'ee tuttuquun barbaadu. Warri akkas nuun jedhu sun naannoo itti jaban nuun jedhan kanatti akkamitti akka laallaman. Yoo of laalan sababa waan isaan akkas hin laallamaniif ibsuuf dirqamna jechuudha. Wanti kun Oromoof gaarii miti. Booran si geessa. Boorana gizee bulchiisaaf nageenya gubbaa turtu jiideemte turte. Gaaf dhufti sun guddoo si fudhatanii si keessummeessanii si hin deeman arge. Paartii keessa baatee waajjira banachuuf dhufnaan si ari'anii dhageen. Waan suniif tolchu ummatiif dhaga'uu qaba. Uummataa miti kan gaafsan rakkoon nutti fide. Biltsiginnaa yaa sun uummatatti maalti ta'e? Sanka ta'e tokkoffaan waajjira duursinee waajjira achi banuudhaaf kafallee taappellaa hunda hojjannee miseensi keenya achi jiru jechuudha hundi qopheessanii waajjira san banuudhaaf achi dhanne. Akka achi dhufuu galgala kiyya baraniin halkan nama mana nu kireessisan sodaachisanii humnaan horii akka nu deebisu godhan. Lammaffaa taappellaa keenya kan nuti dhaabne humnaan buqqisanii fudhatan. Nama taappellaa koree nu maxxansuudhaaf ol ba'e ukkaamsanii fudhatan. Erga isaan kana godhanii booda guyyama san deebinee mana biraa kireeffanne. Namni abbaan manaa sun achi hin ture bakka bu'aadhaan kireeffanne. Nama sanis waamanii lammatallee guyyama san manni sunillee akka nu harkaan ta'u godhan. San booda maal godhan ijoolleen wajjin deemte kawwan kana qindeessuudhaaf magaalaa keessa deemtu caasaa kenna hunda.
nama itti caasaa isaanii itti yaasanii jechuudha katikaa kan milishaa kan maaloo kana kan poolisaa hunda itti yaasanii akka nageenya isaaniitti sodaachisan magaalaa san keessa akka nuti socho'an godhanii jechuudha hoteela keessa ture. San booda dhufanii naagaa baasanii haalicha laalee ka barbaadamu walitti bu'iinsa uumuu barbaadanii jechuudha. Walitti bu'iinsa nuti hin barbaadnu. Uummata keenya akkami akka nu laalu akka nu jaallatu hin beekna. An uummata Booranaa har'aa miti gaafa bulchiisaaf nageenya ta'ee miti qabeeku jechuudha. Ubbata zoonii biraatti addaan baasee uummataan ilaal har'allee jaalalaaf kabaja uummata nuu qabu. Ka kana godhe bilchiginnaadha jechuudha. Bilchiginnaan isa qofaa miti hogganoota keenya hidhaa ture. Hidhaa jirallee. Torbaan dura hoggana keenya seerutti hidhee jira. Osoo beekan shan hidhanii hoggana keenya osoo beekan fuudhanii hidhan. Ammallee miseensota keenya hidhaa jiru. Kanaafuu paartiitti sandaraa jechuudha. Paartiidha malee uummata keenya wajjin walitti hin qabu. Bareedduu kaanii gara paartiilee siyaasaa Oromoo dhumna. Uummata Oromoo tokkummaa sanirra barbaada. Tokkummaa dhabuun keessan ammoo Oromoo miitee jirtu Oromoo cabsitee jirti. Kanaaf itti gaafatama san tolchu. Maal jettan? Dhugaa qaba uummanni keenya. Uummanni keenya wanti inni hawwuu hin beekna. Wanta inni hawwuu kana argachuu hin dandeenye nu gala. Dogoggorri gara dhaabaatiinis jira gara uummataatiinis jira. Beekuu kan qabnu ifatti walitti haasa'uu barbaachisa. Wanti kun baay'ee jabdu Oromoo keessatti waan ta'eef. Tokkoffaa uummanni keenyallee hin hawwa malee waan hawwu san bira akkamitti ga'uu akka qabu sirriitti addaan baasee hin laalu. Addaan baasee laaluu dhabuun uummata keenya immoo nama jallina barbaaduuf nama waan biraatti dhimma itti ba'uuf pirojektii guddaa ta'ee jira. Uummanni keenya yeroo baay'ee hordoftee waltajjii haaraa hundarratti uummanni keenya waa hunda wal qixa jaallachuu barbaada. Waa hunda wal qixa jaallachuun hin danda'amu. Dhugaallee soballee. Nama yaada kee qabullee nama yaada kee hin qabnellee. Wal qixa ati Oromoodha maqaa jedhuun jaallachuu barbaada. Poolitikaa keessatti wanti akkasii hin jiru. Anka jala deemu bakka yaadni kiyya jiru qofa ta'uu qaba. San jechuun namni yaadanaan addaa qabu Oromoo ta'e diina kiyya jechuu miti. Garuu an nama maatii keessattuu namni ilaalcha garaagaraa qaba. Akka yaada waan tokko irratti akka yaaddaa jechuudha. Akka yaaduu san walii kabajuu qaba namni. Akka yaaduu sani uummanni keenya akka wal dhabuu faca'uutiif fudhata. Isarree isan uummati sani dhaga'u malee isan uummata dhaga'u malee uummati tokkummaa sanirra fedha garaagarummaa yaadan qabdanii ilaalchin qabdan wanni addi san godhan jirti. Sun kophaa dhiiftanii fakkeenyaaf paartileen hedduun hin jirta Oromoota amma uummata akka walitti dhuftu san barbaadu. Isan intirestii dhuunfaa koomii dhuunfaa kan walirraa qabdan kophaa dhiiftanii uummata walitti fiduuf himan socho'an. Paartii kana walitti fiduudhaaf tattaaffii goone. Akka paartii keenyaatti namni kan dadhabee waan jiru natti hin fakkaatu. Jalqaba yaada uummataa kana waan beeknuuf hir'ina uummanni uummata keessa jiru kanas waan beeknuuf jalqaba paartii keenyatu gatteenne koree hojii raawwachiistuudhaan mari'anne waan kana irratti maal goonaa paartiilee Oromoo akkamitti walitti dhiyeessinaa filannootti yoo deemne haalli jiru uummata keenya sagalee isaa facaasuudhaan deebi'ee rakkoo biraa keessa naquu deema. Lammaffaa adada paartiileen Oromoodhaa deeggaraa fi miseensa isaa uummata keessa baay'eeffachaa wal horaa deemaniin konfliktiin gidduu keenyatti dhufuu mala. Konfliktiin gidduu dhufu immoo deebi'ee jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa jeequu danda'a. Kanaaf akkam goona karaa biraa immoo addaan fageenya kanatti paartiin biyya bulchaa jiru akka piroojeektii firee gaariitti dhimma ba'aa jira. Waan kana maal godhuu qabna ka jedhu gatteenne koree hojii raawwachiistuu irra mari'an. Seenaa dhufaatii jarmoota Oromoo kana haga zaa'aa kanaatti jiru hamaaf gaarii isaallee laalle kana booda fudhachuu kan qabnu gaariidha malee hamaa wal goone saniiti. Fakkeenyaaf paartii biyyoolessa Oromiyaatti adda bilisummaa Oromoo gidduudha. Yeroo dheeraa rakkoon kan ture paartii kana odoo hin ta'in paartii biraa osoo jiru jechuudha. Addatti immoo anaa fi mataa paartii sanii gidduu rakkoo ture. Gatteenne kanallee diteerii haasofne jechuudha. Ufii inisheetiivii fudhachuu qabna waan kana furuudha. Namarraa eeguu hin qabnu. Akkam goona. Paartii kana dhaqnee dubbisuu qabna. Jalqaba lubbuinsa kiyyaa fi Daawud akka nama dhuunfaatitti fixurraa eegaluudha qabna. Kanallee nuti kaka'umsa fudhachuu qaba jennee murteeffanna. Kana murteeffanneeti walitti dhiyeenya jarmoota lamaaniitiif akka tolu nama gara jila isaanitti ergane. Jila isaanii wajjin namni koreen keenya haasa'e isaanillee yaada kana deeggaran. San booda ani immidee Daawudiin hilteeni waamee jechuudha. Hilteeni waamee ofii kiyyaa dubbisee yoo akka Kamaalitti wanta si miidha jiraate dhiifama naa godhe. Ati dhiifama naa godhe anaaf. Adeemee wadanii akka Daawuditti dhiifama see godha. Wanta Oromoo garuu ammallee rakkoon bakkuma jira. Karra wal dhabnellee waan dhuunfaati miti waan Oromooti. Akka itti rakkoo Oromoo kana furmaata
itti argamsiifnee yaannetu garaagarummaa qaba. Suma dhallee jiraachuu mala. Garuu waltajjiin kafee isaatiif har'aa garagara. Bareeda. Kanaafi furuu qabnaa jennee yaada itti dhiyeessine san booda koree lamaa gara lachuun dhaabne Adaamatti ji'a 3 deddeebinee waan kanarra mari'anne jechuudha. Hawaasaa lamaan kenna gara dhaabaatti guddisne dhaan lama akka walitti dhufu. Erga waltajjii tokkorraa geenne booda kafaa ol ufumannee jechuudha. Ufii kennaa dhannee finne kafaa ollee waan mari'achiisne. Kottaa abaa wajjin sadarkaa kanarra geennee jira. Yaadni kun isinii ta'a. Yoo ta'e numma kamaanneen hin mari'achiisne. Erga sadan kenna immoo isteeppii gaarii deemnee booda immoo Jawaaritti himnee jechuudha kana. Yaada qabdaa waan gabbistu qabdaa waan kanatti hirmaadhu jennee ofii keenya sadarkaa kanaan geenne gamtaa jechuudha. Nuti hawwiin keenya maali? Nuti amantaa tokkorraa kana akka paartiitti tokkoffaa madaa darbe akkamitti fayyisnaa akka jedhu. Lammaffaa haala qabatamaa markaan qabu akkamitti uummata Oromootiif akka oolu goonaa akka jedhu hawwiin keenya. Nuti akka paartiitti akka amanu filannoon amma darbe kun akka darbuu danda'u filannoon ta'uu akka hin dandeenye sinaariyoo jennee jirra noosa. Fedhii jarmaa mootummaa bulchaa jirurra akkaataa mootummaa itti deemurra kaaneeti uummanni nan filatu jedhee sababa barbaade akka filannoo dheeressuu malu yookiin hambisuu malu nuti immoo furmaata kanaatiif paartiilee Oromoodhaa furmaata filannoo boodaa qabsoo filannoo boodaa akkamitti deebi'anii uummata kanaa akka hoogganuu qaban humna jabaa tokko uumuu qabnaa jennee waa yaanne asirraa kaanee gamtaa kana barbaanne filannoo qofaan yoo filannoon jiraate sagalee tokkomsuu yoo filannoon jiraachuu baatallee qabsoo itti aanu hoogganuu akkaataa ittiin dandeenyu uumnaa jennee kaana jechuudha. Isteeppii midhaa agartanii kaafoo dartani. Jawaarillee mari'achiiftan. Dhimma kanarratti Jawaar kee jira hayyu dureen sadeen dhaab sadeeni waan kanarra mari'attanii waliigaltuu dhageet. Ati waan qob qabdu waan beektaayyuu Oromiyaatti himti Oromootti himti. Dhimma kanarratti Daawud Ibsaa Dr. Maraara Guddinaa Profeesar Maraaraan dhufanii sadi teenne fula tokkotti osoo mari'achiim OMN irra keessumatti taatan dhiyaachuuf fedhi qabda. Gammachuu guddaa qaba. Ulfaadhi galatoom in dabar. Kum lamaaf afurra jalqabdee ajaja waraanaa taatini. Ajaja waraana taatee hora jiddu galeessa abaa'oo kee jiraachuu kan kee dhagaye. Dhuguma wanni kun akkamitti taasisun himne. Saati qabnutti illee dhageette. San yeroo baay'ee dubbadhee jira. TV garagaraatti irratti 2004 Asmaraatti Eertiraatti kora godhamerra filame. San dura nuti 1987 akka Itoophiyaa achirraa jalqabne sochii kana eegalan uummanni illee beeku qaba. Har'aa miti adda bilisummaa Oromoo wajjin odoo hin qunnamin waa takka waliin hin qunnamin seenaa dhugaadha. Waan kana nama sadiin eegalle Bishooftutti eegalle waan kana sababa wanti kana nu eegalsiises adda bilisummaa Oromoodha mootummaa ceemsaa keessaa kadhaameef maalii gaafii jedhu kaasne uummata biratti fudhatama waa argateef paartiin amma mootummaa bulchaa jiru kun akeeka dur mootummaa uummataa ijaarra jennee bosona ittiin qabsaa turre san fudhatama uummata biratti argate aangoo kennuu diddaadhaaf humnaan aangoo itti fufuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dharaan dabaan dhaamee jennee jennoo fudhate nama sadiin ta'an maal haa goonu yaada kana qabannee mootummaa kana dura dhaabbannee haa qabsoofnee waliin jenne Bishooftutti. Waraanum keessa taatan jechuudha. Waraanum keessa ta'e gaafsan isaan addede hin ta'u ammatti yeroo miti. Deemuu yeroo miti. Teenneeti yeroo fudhanne hubannoon kun hubannoo namoota akka ta'u irra hojjenne namoota akkasii hubatanis ijaarree yeroo dheeraa keessa waa hojjetan malee waan amma ol makaanii aarree bosona seennuu miti. Nuu miti adda bilisummaa Oromoo shaggarii bakka ta'e bakka hunda guuramaa guyyaa hunda agarraa jechuudha. Hireen namoo san qabsobba'uu kana mudata. Qophii miti uummanni. Jennee amannaan ta'e achirraa odoo citu odoo itti fusuuf odoo citu odoo itti suuf as geenne jechuudha. Gaafa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamtii eegallu jarmeen waraana keessa nuti ijaarree jarmaa jabaa ture jechuudha. Maal goonaa ijaaruu dabarre maal gochuu dandeenya ka jedhu gara gamootitti sadarkaa nuti ceenetu filannoo sadii nu dhufe jechuudha. Maal goonaa keessatti tokko jarmaa jiru jabeessu namoo. Jarmaa ijaarramu. Fincila mootummaa keessa kaasne mootummaa garagalchina. Filannoo sadan kana irratti nu mari'atu yaanni jarmaa jiru jabeessuu qabnaa jedhu mo'ate. Filannoolee lamaanitti warri amanan gurguddaa ofiiseerota gurguddaa waraana keessa turan. Har'allee ni uffee qo'annee eeballee balluun kaasu. Mormanii nu didanii yaada kanaan kanurraa baantu turan. Samboodha warri hafne ijjennoo kana fudhannee jarmaa kana barbaanneeti jarmaa kana jabeessuu qabnaa inni achi hidhanne erga hidhannee booda haga tokko erga hoggaa tokko hojii hojjenne na fakkaata san booda 2004 korri taa'e
jarmeenni caasaa kiyya biyya keessa qabu keessa ayyoon ayyuu dureen gaafasa dilbooti shaab daawud kuma lamaaf tokko irraa jalqabee akka faranjii daawud ture daawud achiin booda hora jiddu galeessa keessa seentee cabsitee baati asitti hojjechaa ture hojii mootummaallee isaan loluma irratti hojii biyya keessaa hoogganaa san booda haalli ulfaataa taanaan cabsinee ba'uun murteeffamee baane. Cabsitee ba'uu keessaniin dura tarma waan tokko irraa qulqulleeffachuu barbaade. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad nam waraana ture fuul beetti hin beeku. Giza tokko lamir deebii waan dubbate keessatti akkuma keessan nam waraana ta'e qabsoo Oromoo gargaaruu dubbate beeka. Laggasa waaqii dabalatee ijjeefamu isaa keessatti warniingi qaama abaa'ooti kenna turuusa odeeffannoo kenna turuusa sabboonummaa gana qab ture Dr. Abiy Ahmad. Ana biyyiin akkasuma hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku inni na beekuu danda'a. Maaliif poozishinii nuti waraana keessatti dur turre addaan fagoo ture waan ta'eef namni jalaa ol si beekaa bitta gaafatamaa yoo taate ati nama hin dandeettu. Boosisaa turte. Siduudhaan isa hoogganee hin beeku birallee hin turre garuu poozishinii waraanaa keessatti baay'ee addaan fagoo irra ture. Sababa saniif dhuunfatti akkam ture maal gochaa ture hin beeku. Erga nuti baanee booda qunnamtii garaagaraa qaama garaagaraa wajjin akka inni qabu odeeffannoo dhagaa ture. Maaliif sun hin beekan jechuudha. Dhugaa sabboonummaadhaan immoo deemsa mootummaa kana mormurraa immoo ka jedhu sirriitti hordofne waan ta'eef dhibbaa dhibbatti haasa'uu hin danda'u jechuudha. Warra na bira jiraniin garuu irraa dhagaa ture fakkeenyaaf abbaa gara suufaa irraa dhagaa ture. Isaan warra baachii tokko wajjin leenjii illee waraanaa galallee waan ta'eef walitti dhiyeenya hawaasummaa illee warra qabu. Karaa isaatiin dhagaa ture Gimboo Sabeen wajjin qunnamtii akka qabaachaa turan odeeffannoo akkasii kanallee karaa abba ba'aatiin odeeffannoon Daawud Faabiraa akka dhufaa ture. Hin dhagaa jechuudha waan sana maaliif wanti sun akka ta'e hin beeku. Hirmaannaa yeroo nuti jirru keessa garuu hin turre hin beeku hin turre nagaa. Ugaandaa wal agartanii galtan. Achiin duuba eegi Ugaandaa siin galabi takka waan sabarra walaasoftanii. Abiyyiin kophatti baasnee oduu laaluu baay'ee natti tolan. Irra guddaanis isa yaa. Maaliif fakkaate tokkoffaa uummanni Oromoo warraaqsa geggeesse. Warraaqsa fuudhanii riifoormii jijjiiran. Kana na dhukkuba guddaan isa jechuudha. Uummanni Oromoodhaan mootummaadhaaf sirna mootummaa kanaa jijjiiruudhaaf fincila san kaase jechuudha. TPLF yoo kaasu sirna TPLF suphee akka itti fuufu gochuuf hin miti. Abiyyi faa kana gochuu keessatti qooda negatiif ta'e taphatanii dhufuudhaan. Uummanni Oromoodhaa akka barbaadu sirna amma Abiyyi yaada keessaa gara bilchiginaa ceesise kana osoo hin taane yaada isaatii fi mootummichallee jijjiiree kan ofii barbaadu sagaleedhaan sirna ofii barbaadu gad dhaabbachuudhaa barbaada ture. Warraaqsa gara riifoormiitti jijjiiran. Sababa saniif Ihaadeegin lubbuu itti horanii kan uummanni ofirraa diige deebisanii ijaaranii bilchiginaa akka ta'aniif Ihaadegummaa dhiisanii waan otoo hin taane maqaa kana waan uummanni jibbuuf uummata sobuudhaaf uummata shawaduudhaaf akka afaan Amaaraatiin ka godhameedha jedhee nama amanuudhaan. Tarkaanfiin jalqaba fudhatame Dr. Abiy irraa kan inni miidiyaan ibsate jechuudha. Biyya tana kamiidhee fi nutillee furuu ka barbaannu ilaalcha ideoloojii sabummaadha tokkummaa Itoophiyummaadha miidhe kana jijjiiruudhaaf ilaalcha Itoophiyummaa guddisu Itoophiyummaa aangessu Itoophiyaa jabeessu gara sadarkaa durii guddatti akka baasu irratti hojjechuudhaaf. Itoophiyaan durii guddoosi beenu san. Isaatu beeka. Ayyol keessa ba'an. Achiin duuba 2008 cabsitaniin baatanii sun seenaa irra deebitaa dubbatte guddoo sa'aatiin qabnu waan deemteefi ulfaadhi galatoo. Daawwattoota keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaafiif deebiin hayyuu duree Paabaa'oo yookaan paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu waliin goon kan fakkaatu ture. Jeneraal Kamaal Galchuu ajaja waraana ture. Waraan bilisummaa Oromoo keessa qondaal ture. Deebi'ee mootummaa naannoo Oromiyaa paartumuu fi bakka bu'uun achi bulchiisaaf nageenya kee ture. Ammaan tan paartii tanaayyuu duree ta'uuni paartii biyyoolessa Oromiyaa hoogganuu jira waan nu gaafanne dhufee haala bareedaa kanaan waan uummata Oromoo beekuu qabulle jedhee yaada. Waan hedduu waan natti himuuf ulfaadhi galatoom jedhaan asirratti ammoo torbaan itti aanan keessatti yeroo qaarra arganna hayyuu duree tan lamaan waliin dhiyaatee marii akka godhu waadaan hagale jira warra haallee yaalii tolchina Jeneraal Kamaal jiraadha. Galatoom.